gammadin akka boottan keenyaa xinnoon jiraatin kaanisitu mana dhaabin mana dhaabnuleetuun guddisin hin karoorfanna karoorri kee toddoon gahin maaliif gaggeeffamna laata eewu jalqabe dubbiina dubbii waaqayyoo sodaachuu dhiisuu waaqayyoon isee seexanaaf kan abboome addaan ture waaqayyoon hundumaa kenneef ulfinaan uume neeqo sababa aadaan waamsaan nama akka bifa keenya akka fakkaatti keenyaatti uumne waaqayyoo bifa isaatiin nu uume ijoollee waaqayyoo dubbiin kun yeroo haasaa mammaaksa miti dhugaadha samiirraa kan gad darbeedha waaqa biraa afaan waaqayyoorraa kan darbeedha kan barreeffameedha dubbii seetti kun maaliif laata maaliif jibbii uumame maaliif garaagarummaan baay'ate maaliif du'i baay'ate maaf rakkinni baay'ate maaliif dhukkubni baay'ate teknooloojiin baay'aasaa eegala kirkira lafaa yookiin lafa tottolchoe warri saayinsii barreessan immoo garraa yaada garraa dhuunfaa isaanii laatan isa waaqayyoo maatota 24 barreeffame dhiisee maaloo waaqayyoon kadhaa hundi keessan warri waaqootti sittan warri soomaan dhabattan warri sagadaan cimtan nuu kadhaa dubbiin kun dubbii isin nutti himtan tuqe kan jedhe tokko illee jiru hiikoonnoo ni kaanii bakkee bulee borumtii sana gaanaasoo bule edda buluusaa duwwaa malee oolmaasaa irraa moo dagate bultii isaa borii moo dagate addaam jireenya isaa waaqayyo jireenya bara baraa kenneef dagate har'a goomtii har'aaf gammachuu har'aaf ija balasaa sana keenyaati waan baay'een kennameetu jiru ijoollee waaqayyo baay'een nuu kennameetu jiru waan xiqqoo cubbuu maaliif filanna laata gaariin utuu jiru hamaa maaliif filanna laata jaalalli utuu jiru jibba maaliif filanna laata ciminni amantaa abboottan keenyaatu jiru milfiqinnaa maaliif ganuu maaliif filanna laata maaliif abboottan keenya ilaallu wangeelloo akkamitti Ibroota 13:7 dubbistan akkas jira dubbii waaqayyoo warra isinitti hime hangafootan keessa yaadadhaa Ibraayaan 7:13 Ibroota 13:7 warra dubbii waaqayyoo isinitti hime warra hangafootan keessa yaadadhaa warra irraa duwwaa dhaggeeffadhaa miti hinnarraa isa kana isa dubbachuu qaba kan isaa dubbachuu hin qabu seenaa mataa isaa dubbachuu hin qabu eenyummaa mataa isaa dubbachuu hin qabu waltajjii waaqayyoo irratti waa'ee waaqayyoo waa'ee abboottanii Abrahaam maal hojjetee darbe isa nu odeessuu qaba kanaafuu maalee Phaawulos inni dhugaa waaqayyoon filatame inni dhugaa waaqayyoon dibame taayitaa isaatti hin korre taayitaafas hin falmine dhugaadhaaf haasa'ee darbe Phaawulos akkas jedheetu abboottan keessan hangafoota waa'ee dubbii waaqayyoo isinitti himan isaanii yaadadhaa jireenya isaanis jiraadhaati amantaa isaanitti fakkaadhaa jedhe fakkaadhaa abboottan keessan durii fakkaadhaa jireenya isaanis jiraadhaa amantii isaanii immoo bulaa Yesuus Kiristoos kaleessas har'as boris hamma bara baraattu isuma waan yaada adda addaattiin fudhataminaa jedha kanarra dabarree deemsa abboottan keenyaa deemne deemsa har'aa deemne yoo ta'e waaqayyoon sodaachuu dhiifneerra kanaaf surraan nurraa fudhatama ulfinni nurraa fudhatama umuriin nurraa hir'ata jireenyi nurraa hir'ata hundumtuu damooziin dabalama kiisiin duwwaadha ijoollee waaqayyoo damoozii jira garuu kiisiin duwwaadha hembitama godhama kun duwwaadha karaxitiin duwwaadha birrii 13,000 garuu akka feestaalee hafuudhanii gadu hin irrate sakkaa isaa erga godheerannuko kennaa waaqa nutti irrate eebbi waaqa nutti irrate maaliif nutu sodaasaa dhiise waan ta'eef eenyuun har'a kan dhugaadhaaf sodaa waaqayyoo haasa'u eenyuun waaqaaf kan roqamu eenyuun inni sagadaaf soomaan waaqayyoo bule lakkan kan keessaan qabu kanatti dubbatiin jedhee gara waaqayyoo goree isa biyya lafaaf hamu jira kanaaf kinoo haasa'e sirrii asallee tegaa kan abbaa keenyaa kan ilmi keenya gadi hin deemnu jennee malee kan jedhu ni bu'u yoommoo lamaa waliin callu malee amantaa kan hin qabne immoo haasa'e immoo maala gaasallee inni teessee sirrii isaan kee qabadhaa isaan kee qabadha kan jedhu ni bu'u dhugaatti muu dadhabe kanaaf ijoollee waaqayyoo kennaa waaqayyoo baay'ee nutti irratee jira bifa waaqayyoon uumamne utuu jirru akka horii taane har'a Amerikaa teknooloojiin maal jedhaa jira gabrasado
maal deemaa jirra? Maal ta'e horii ta'uudha. Horii Naabukodonosor hojii balleesse sodaa Waaqayyoo waan dhiise. Sodaa Waaqayyoo dhiise. Warra Waaqayyoon bulu abiddatti darbachaa. Warra Waaqayyoo bulu hidhaa gidiraa irraan ga'aa ture. Dhumarrattis xoofoo mana Waaqayyoo fuudheettiin dhugaatis jalqabee dabbareera baay'ee hojjeteera. Kanaaf Waaqayyo maal godhe? Gorsamee dadhabeere. Raajataa Waaqayyoon gorsamee dadhabe. Dhumarratti maal ta'e? Sangaa ta'e namni biyya Baabilooniin bushaa ture. Namni guddaan sangaa ta'e waggaa 7 marga dheedheera. Kana nu oolchu Waaqayyo. Halkan qorraaf bokkaadhaan guyyaa aduudhaan bakkee keessa sangaa ta'e deemu. Horii ta'e namni guddaan horii ta'e yeroo jennu hojii keenya horii taa'isa malee horii fakkaannee sangaa fakkaannee saa fakkaannee hin uumamne. Namni immoo bifa Waaqayyooti. Kabajamaa jechuudha nama jechuudha. Guddina Waaqayyoo kan ibsuudha nama jechuudha. Waa'ee Waaqayyoo kan himuudha nama jechuudha. Kanaafidha funyaan keenyatti Waaqayyo yeroo nu uumu dhoqqee irraa nu taphattale sirriidha. Biyya Eeldaa jedhamtutti biyya akka ammaatti biyya Xaaliyaanii keessatti argamtu Eeldaa keessa biyya Eeldaa irraa fuudhee yeroo nu uumu akka fotoogiraafii nu dhiisanii funyaan isaatti hafuura jiraattu baafate namnis lubbuu jiraattu barbaraa kan qabu ta'ee jireenyi keenya jireenya barbaraatu yoo ta'u gabaabsi ijoollee Waaqayyoo. Ata waa'ee Addaaminoo dhiyeessina. Addaam akka godhe nu immoo maaf irraan deebinu? Hewaan akka goote hewaanaatti koomaaf hin deebitu. Kanaafuu Waaqayyoon sodaachuun kanaaf umuriin keenya abboottan keenya 900 kan jiraataman jiru. 900 kan jiraatan Maatusaalaan fa'a. Addaam faayyuu baay'ee jiraatan har'a garuu 50 dhabaa jiru. Mana dhibbaatii isaati dhabaa jiru. Maaliif abboottan keenyas dhuguma hojii abbummaa hojjetaa jiru. Dhuguma hin araarsuu namni wal lola hin araarsuu. Dhugaadha gaaddisa ta'a hin araarsuu akka durii abboottan durii barii ka'anii gaaddisa jalaatti nama araarsuu. Araarri jira walitti naquudha man. Sobaarra gaaba'aman. Mana murtiitti fiiguudha. Har'a abbaa manaaf haadha manaaf walii kabaja qabu. Sodaachuuf sodaa Waaqayyootiin jiru. Gaaficha siin maraadha. Siin du'a natti hirmamtu taanaan. Sitti adimmoo nama fuutu taanaan. Nam maraadha. Wayyaa dhiiseen bu'a. Jettee waa dagaltee innis waa dagalii. Mana waldaa mana kaan mana amantaa dhaqan immoo yoon si gane Waaqayyoon haa ganu foon koo lafarratti lubbuun koo samiirratti haa gubatu hin dhabdeedhee hin ganu mucaa dhabdeedhee qabeenya dhabdeedhee fayyaa dhabdeedhee hin ganu isarraa miidhu akka itti abboottan keenya waadaa galchu turan. Waadaa kanaan fuudheetu deebi'ee har'a mana murtii sanatti qabeenya isaanii warraa bulatanii garaagara gafu. Eeyoon sodaachuu dhiisuu dhabu. Waaqayyoon sodaachuu dhiisuudhaan maal filate maal taate kaleessa bareedduu har'a immoo fukkifte. Kaleessa abbaa qabeenyaati namichi har'a immoo yoo inni yoome namummaan isaan kabajamu waadaan kaleessaan eegamu Waaqayyoon sodaachuu dhiisuu maal ijoollee Waaqayyo warra irra jirtanii sagalee kana kan dhaggeeffattanii warri heerumtanii jirtan mana keessan eegaa jireenya keessan eegaa waadaa keessan eegaa Waaqayyo mana jibbate milkiyaas irra bulee ani garaagara ba'u hin jibbaa'e isin maal jibbitanaan jettanii ani immoo abbaa manaa waadaa isheetii kan gantu haadha manaa waadaa isaati kan gantu isan jibbaa'e Waaqayyo kan nu oolchu Waaqayyo. Waaqayyoon jibbamuu nu haa oolchu. Nu amman jibbineen kabajnaadha. Kabajni koo yoo ittiin bulanidha. Afaaniin mini hojiidhaan. Nus luboonni hojii Waaqayyoon hojjennu yoo ta'e laphee keenya keessaa Waaqayyoon sodaannu yoo ta'e baay'ee beekuu miti. Xinnoo beekanii Waaqayyoon sodaachuu. Warri taayitarra jirtanis abboottan taayitarra warri jiru. Har'a kan bataskaana keenya kan tottoosaa jiru raasaa jiru. Adraa nun ilaalina ijoollee koo adraa ijoollee Waaqayyoo as keessa hundi keessa ijoollee koo taatu jechuudha akka abbaa amantii yoo ijoollee koo hin qabu yoo ijoollee koo siin jenna akkumattu abbaa amantii waan ta'eef ijoollee koo jira malee jaarsoti jiru namni gurguddaan immoo akka biyya lafaatti immoo dookter fa'aa jiru kanaaf ijoollee Waaqayyoo dhugaadhaan buluudhaan nun ilaalina waan balleessine har'a taayitaa fiigaa jirra. Dhuunfaadhaaf fiigaa jirra. Bataskaanaan mini amantaa kanaan mini amantaaf kan fiigan kunoota addanaa kan buufatan. As ta'anii rakkoo ishee ijoollee isaa sassaabanii kan gorsan kunoo addana jira. Nun ilaalina waan ulaaltan bakka
badus na oolchuu waaqayyo. Isa fannifame ilaalaa, dhugaa ilaalaa, tawaahidoo ilaalaa, dhugaa wangeelaa ilaalaa, nama innedha. Akka namummaatti yeroo badiyaan godhu nama maaloo balleessi maali nama waaqa aadaa godhe ana amma nagashi. Ani sammara dheenjiraa dheeraa malee maal dheessi akka godhe maaloo tokko godhe maal morofee tokko godhe maala baluutoo maal itti isaaniitiin immoo maali nama isaanii maal nu kumataa waaqayyo akka hojii kan tutti bara waaqayyo waan ta'eef waaqayyoon sodaachuun umurii namaa dheeressaa waa waaqayyo garbaa kana isin tuman ijoolleen dargaggoon maqaa waaqayyoo isin kadha ijoollee caancoo እግዚአብሔር አብ danaa darba birhaan maqaa waaqayyoo isin kadha warri sulultaa raftees jiru warri isin beeku nama lamaan tokko sinduuqa baay'een jiraachuu danda'u dargaggoon adanaa abbaa kee faala kee maal godheedha sagalee kan dhageessaniitu abboommi jira kakuu duraarras kakuu booddee keessatti jira maaloo haadha kee kiristiyaana keessaa hin boqu isinii galaa waan jechuu barbaadu isinii galaa maaloo haadha kee hin jedhinaa maaloo isa fannifameef jedhaati gooftaan isa achii dhalate waan ta'eef qaama Yesuus Kiristoos keessaa ba'ee Kiristoosin arrabsaa jirra tun beekin tokko tokko ammoo afaan Amaariffaadha innaatiin billa argedha abeet zi'oo Daawit akka jedhe maaloo adaraa eekkamsa keetiin nan balleessin jedhe adaraa isiniin jedhan afaan kabajaatu jiru afaan fokkisaa afaan waaqayyoon jaallan ulfina abbootan ulfina harmootanii kan ta'u haadha keessan kabajaa keessumattuu haadha tajaajilaa tokko rakkattee nu guddiste majooftee tortortee hundi keenya achi baane kanaafan jedha alaafit baate ittiin qaana'an hunda keenya bahe utuu ani waa dhalate ta'e wanta jenne immoo ani oddoo barbaatee ani wanta kubbasiin bu'e ani oddoo kasi lafa waan buqqee na ture hundumtu haadha dhalanne waa'ee haadhaa lakkii Kiristoos akka godhe namni fannifame waa'ee haadhaa yaada waa'ee lubbuusaa yaada inni garuu fannoo irra taa'ee waa'ee haadha isaa dubbanne Yohaannis immoo jedhe ilaa mucaa kee bakka koo bu'e kan si kunuunsu kan si kabaju kan si eegu ilaa mucaa kee fannoo irra taa'ee fannifamaa jedhama fannisaniiru amma lubbuun saboo haadha isaa garuu lafatti ilaalee ulfina ishee eegee naa kabaje isaan immoo harmeen kee du'aa silaatte beektu si kadhachuu kan kadhaa dhugaa beektu harmeen koo harmee kee hataatu ilaatti kee giiftii maaliimin haadha isaa ulfina guddaan bakka buutee kanaaf irras bataskaanni keenya ni kottu maariyaami mucaa kee qabadhu kottu etti har'a mucaa ishee bukkee jirti giiftii maariyaami yaa tokko ishee ililleedhaan kabajaa wanti qabuun baay'ee maal mirga keenya simootitti teessimni hin dhaabatti maqoommaan maalannoo maqmaaf taa'uun murtiidhaaf daanyaan dhaabatee murteessu taa'ee barana inni kadhatu immoo inni maaloo dhiisii maaloo kana maaloo anaaf jedhe immoo hin dhaabata deebitii maalaaf dhaabataa itti mucaa ishee bukkee ulfinni guddaan isheef haa ta'u ulfinni isheef haa ta'u isaaf immoo waaqeffannaan galatoon guddaan ilma isheetiif haa ta'u ijoollee waaqayyoo baay'ee dubbachuun barbaadu barumsa yeroo hundaan barattu barsiisota baay'een jiru ayyaanni kun ayyaana hundeeffamaa waldaa duukaa bootaa wiirtuu caancooti natti fakkaatan jechuu akkasii isaaf illee yeroo baay'ee si jalaan qabadhu ammas adaraa kan jedhu abbaa keessanii haadha keessan kabajaa jaalladhaa kunuunsa kottu miila siiqa imamman sigaa kottu amma harka galfadha nyaata bunaa kaa jedha ijoolleen durbaa ilmaati immoo sireeyaa fi insaala ilmi umurii kee dheerata nama baasaa afaan isaa kabaju umurii isaa dheerata waan ta'e sabummoo beekaa karaarra goraati jaarsa dabarsaa jaartii dabarsaa ulfina durii arganna abboota kanaanas gaani isaaqemi iyyaafadhaa ribqaa iyyaafadhaa attami akka abbaa isaanii turan akka isaan akka ajajaman isaanii gaafadhaa akka jedha Isaayyaas 51 irraa lakkoofsa 1 jalqaba dubbistan gara abbaa keessan Abrahaamiin gara deessuu keessan Saaraa maal godha ilaalaa jedha gara abbaa keessan Abrahaamiin gara deessuu keessanii Saaraa ilaalaa Isaayyaas 51 lakkoofsa 1
maal ilaalla? Amantii isaanii ilaalla, kabaja isaanii ilaalla, safuu isaanii ilaalla, keessummaa keessumsu waaqayyoon sodaachuu isaanii ilaalla. Xinnaa guddaa waliin jiraachuu isaanii ilaalla, amantii isaanii cimsanii eeguu isaanii ilaalla. Biyya ormaa ta'anii amantii isaanii hin dhiibne. Hin dhiibne amantaa isaanii. Kanaaf amantaa keessan eegaa nama safuu beekee hawaasa kana gidduutti safuu ijoolleen tawaahidoo safuu beekti. Ijoolleen tawaahidoo caancoodhaa kabaja beekti. Laffati isaanitti tan bareedaa qullaamoon deemina ijoolleen durbaa በእግዚአብሔር ammas kanas maqaa waaqaa isin gaafadha. Wayyaa gabaabin uffate qullaan deemin harmee keessaa ala fakkaadhu. Niitii maadamti qullaa deemee ala waaqatti yoo raabarte. Qullaan deemin katamaa laalte yookiin immoo Ameerikaa laalte qullaan deemin innyaa tawaahidoo. Nu ijoollee tawaahidooti. Ijoollee safuu beekti. Ijoollee waaqayyoo bulte. Ijoollee kabaja abbootii harmootanii eegnu kan durii kanarraa miti. Haaraa malkaa haaraas miti. Teknoolojii kan deemte qullaan deemin kabaji. Ati mana qulqullummaa kanatti taante ati mana hundaa'umsa dursa kun booddeedha. Nutu dursa manni waaqayyoo nuyiidha. Namni waaqayyoo manni waaqayyoo nuyi waan ta'eef mana keessan qaama keessan kabaja waaqa ulfinaan isin uume sana kabaja qullaan deemina surraa waaqa kasiirraan kaanetti gaafa waaqayyoo addaamee waan qullaa ture waliin argan garuudha. Surraa waaqa irra ture gaafa cubbuu hojjetan garuu surraa turraa kana wal qaanaanii dugda walitti gatanii sagalee waaqayyoo. Kanaaf nus waan qaanii maal filannaa ulfinatti fakkaateeti kibiraachoo banuuraachoo ulfinni isaanii salphini isaanii ulfinatti fakkaata. Yeroo qullaa deemnu gommudoo uffannee deemnu yeroo garbaa fakkaannu ishee maaluma dhadhaa addaa tokko immoo jirti dhadhaa tokko jirti ishee dha'u deemnu sigaa kan waaqayyo sii kenne waaqayyoo kan waaqayyo nuu kenneen akka jiraannu eebba waaqayyoon akka jiraannu ulfina waaqayyoon akka jiraannu hafuurri qulqulluu nu haa gargaaru waswaata እግዚአብሔር